Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isin deebi seenaa mucayyoo takka yookaan muudannoon ishiin keessa dabarte akkasuma isiniif dhugumatti imimmaaniif hin dhaggeeffattan. Yoo akka kiyyaa waan mucayyoo tanarra gahee ammas waan keessa jirtu. Yeroo duraatiif biyya kana dhufte jaarsa harabaatiin reeffamaa turte jaarsa mataa harrii ka abbaa ishii ol ta'utti reebamaa turte yaalii garaagaraa irratti taasifamaa jira. Amma mana tokkorra sadi jijjiirrattee jirti. Mana sadaffaa irratti illee rakkoo irra jirti mucayyoon tuni. Kana keessattuu mucayyoon tun hagam jabduudha. Namni hundi osoo akka ishii kana ta'ee ka jettu ishiirraa dhageessan jechuudha. Seenaa ishiin keessa jirtuu fi irra dabarte isin himti. Haga dhumaatti dhaggeeffadhaati wanta akkanaa kana. Irraa namni maar miidiyaa irratti yeroo tokko waan wayii yoo isin dhiheessu namni kuuwwan irraa hubannoo akka argatuu fi namoota garaagaraatu waan kana kanaan saaxilamaa jira. Keessattuu biyyoota Beeruut kana keessatti irra caaleen isaanii kunoo akkuma dhageessan kana ulfataatee maal taatee garaatti hafee yaalii ofirratti yaalii du'aa ofirratti kageessu jira. Kana osoo hin taane duratti namni akkamitti jiraachuu danda'a? Maalifan biyyaa bahee? Ani kan biyyaa bahee fi fedhii fooniitiif miti hojjedheef jijjiirufanii. Kanan biyya kooti bahe maatii koo gatee biyya koo gatee kanan baheef maaliif jedhee namni yoo of duuba deebi'ee yaadate waan akkanaa kanatti hin seenu. Jechuunis baay'ee nama rakkisaa hin jedhamas jechuun baay'ee nama rakkisa yeroo hin jedhutti kan dirqidha wanti kun irra ga'us ni jira. Dirqis haa ta'u fuulli namaa hagam isaaniif ni ta'a diriira. Isa jedhu immoo yoo itti deebine seenaa mucayyoo tanaa isiirra kan dhageessan ta'a jechuudha. Ani adda viidiyoo tanaa hooma baay'inaa sa'u gara ishiittan isin dabarsa. Viidiyoo tanaan dura gadi isinii dhiise mucayyoo akkana rakkoon irra gahee jedhee isinii dabarsisan ammoo waa hunda xaarra'ee waan ishiin irra geesse isiniif hangaa sababni isaas namoota baay'eetu yaada keessan kennee fi gara nama 700 olii akkasuma baay'ee kan yaaddaniif warri keessan dhuftanii lakkoofsa ishii gaafatanii kennitanii gorsa garaagaraa dabarsitaniifis ni jira. Kana ammoo waan ishiin irra geesse isiniif deebisa. Asumaanuu baay'een isin galateeffachuu barbaada jechuudha. Maaliif miidiyaan tokko nama isin balleessa nama isin qajeelcha. Kana kan ta'u immoo ani waanan argeef jechuudha. Gorsa mucayyoo tanaa isin laattan nan arge irra caaliin keessan haa galtu jettanii garuu akka hin galleef paasapoortiin ishii rakkoo akka qabu natti himteerte. Asuma keessattuu waan ishiin irra geesse isiniifan hima ta'a nama san himsiisu rabbiin haa godhu. Maaliif koomentii keessan tokko illee dubbisee isin biraan gahuu baadu namoota yaada hundi keessanuu yaada gaarii kennitanii fi tokko achi keessa dubbisee nama isiniif gahuu naa taasisu hin jedha waan irra gahin jechuudha. Kanaafuu hadda ammoo gara obboleettii teenya tanaattiin isin dabarsaa ishii faana turtii gaarii isin jedha. Viidiyoo biraatti walitti deebina. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota koo nagaa keessanii inni nagaa koof nagaa keessanii eegee maqaan gooftaa keenyaa haa eebbifamu. Egaa wantan gara keessan dhufee fi har'aa wantoota nu mudatee wantoota ta'aa jiru Beeruutii keessatti isin argitu mana tokko ni jira obboloota keenya. Egaa wanta hundumaa argine faana haasa'uu faana kolfuu faana nyaara laatu otoo hin ta'in maaliif akka biyya keenya keessaa baanee dhufne kolfaaf moo haasa'aaf moo baalageef dhufne moo jennee of ilaaluu qabna. Egaa ani akkan ta'e isinittan hima asuma gabaabseen keessumaa ijoollonni Beeruutii keessa jirtan bilis ofii gaddaa isin of eegdan iyyuu hin dandeessan. Rabbi isin haa eegu, Rabbi anaan haa eegu. Nu hin dandeenyu, nuyi fira hin qabnu, abbaa faati keenya biyyatti nu dhiisanii itti nu kennan, Rabbiif isaan itti nu kennan. Nuyis isuma abdannee manaa baane innis nu gatu. Egaa obboloota koo akkan ta'e isinittan hima. Ani akkumaan biyyaa dhufeetti namicha tokko na fudhate bakka ayyariitii jala. Isaa booda na fudhatee gale. Namni hin jiru isuma qofaadha. Niitiin qabu.
isa booda ani gaafan gamana laalu neetiin jirtu isa booda ani anna shaawuriin galee lafaana dhufe bakka ni shaawurii galuu lafaana dhufe bakka ani beeku afaan isaa otoo du'i jedhe anis innis otoo du'inaan jedhe afaan kiyya hin beenu lamaan keenyu afaan waliin beenu maaliif anis reeffan fa'a dhugaan kan rabbiiti kan waaqayyo na oolchi salphina anna kiyya naaf dhiqe guyya lamaaf anna koo naaf dhiqe gaafa sadaffaan an dide guyyaa lamaan saayuu dhugaan kan rabbiit otoo diduu na dhiqe na dhifataa natti waja isa booda nan sodaadhe biyya ormaatti arreeffan fa'a egaa ani beeku nama hundumaaf akkasii qulta'inaa jedheen shakkee beekaa baay'ee sammuu kootti gaaffii natti galee gaafa sadaffaa nan dide otoo nan naqiyyaa dhiqachaa jiru waaqee obboleettii isaa waamee dhufe isheenis naaf dhiquuf dhufte utuun du'eeyyuu nan dide mana banuun dhiise inni didde jettee itti himte fakkaataa fiigee dhufe inni bukkee kiyya dhaabbate bakka barri banuun dide itti nan qollofe mastaatiidhaan wal agarra dhuguma rabbii isinii jedha dhuguma rabbii obboloota koo nuyi waliin sodaan nuyi sodaachuu qabna rabbi qofaadha waan sodaachuu qabna waan takka kanaa qofaa sodaachuus ni qabna maaliif akka biyyaa baane baalagiif miti nuti guddachuuf biyyaa baane jijjiiramuuf biyyaa baane barnoota keenya dhiisnee hiriyaa keenya dhiisnee maatii keenya lammii keenya keessaa baanee dhufne as keessatti baalagachuu yookiis waan hin taaneef isa isaan tabalaashaniif qaama isaanii of dadhabaniif nu tabalaasheessuuf yoo isaan fiiganii dhufan sin nyaara hin kennina isa booda ani gaafa naannaqiyyaa naa dhiquu diduu dhuguma rabbiin siniin jedha nan qaaneessu wanta rabbi na gargaare keessa na dabarsina waan ta'eef isa booda bishaan bakka kiyyaa kan koo kan naatii kan isaa kan fuulaati natti fakkaatan ani ilaala si'achi isa booda innoo jedha maala jedheen gaafa na ilaaluu dhuguma rabbiin siniin jedha qaama isaatti bishaan naqata silaan maal akka ta'e hin beeku naaf hin galle nan dhiise isa booda namichi akka baalagee ta'e nan bare nama guddaa keessaa immoo isa mataan isaa arrii bichaa ta'eera dhuguma rabbii isaa fuun beeku malee isa booda ani nan sodaadhe bakka hirriba nabe halkaniif guyyaa immoo rabbitti nan bu'atti nan kennin jedhe dhugaa humna kootiin miti innan gaafa guyyaa sanaa oole waaqayyotu sodaatti naqee naasuutti naqee ana akka inni hiriyaa kokkee haqnan cabsine nan salphisne rabbitu irra na eege otoo achi keessatti na qabee akka barbaade na gochuu danda'a gaa mirga isaati mana isaa keessa jira isa booda nan sodaadheetuma sodaadhu utuma nan nakoo dhiqadhu ani waaqayyoon nan kadhadha of keessatti dinan kenninan jedha imimmaan buusa rabbi isa booda dhugaan siniin jedha mana saammaan taa'etti nyaata nyaanneen torbeen taa'ee nyaata nyaanne nyaata maalan nyaadha baay'ee sodaadhe nyaatni isaanis addisii natti ta'e isa booda gaafa naannakoo ni intalitiittis ni obboleettii isaa sanas diduu isa gaafa san diduu inni silaa niitii na godhachuu barbaade niitiin qabu waan ta'eef mucaa tokko qofaa qaba isa booda ani kottu jedhee na waame sin jedheen taa'anii malam zambiikaatu anfi jedhee afaan san beekuuka isa booda ani harka isaatiin na waame nan deeme ta'ina jedhe bukkee isaa na teessise TV immoo kan Itoophiyaa irra na buusee kan Ortodoksii na ilaashise na hiikkaa'inni na bashannansiisuu barbaade maaliifi bakka ani inni jedhuun faana raawwadha akka fedha isaan guutaa fi maal barbaadde na jedhe ani maalan beeka inuma jijjiira suura nama jijjiiree achi Ortodoksii irra kaa'ee asimmoo viidiyoo suura kan wal quunnamtii saala kan hojjetan natti agarsiise bakka inni afaan isaatiin natti himaa ture irratti fakkaate ani hin barre isa booda gaafa inni natti himu gaafa ni ilaalu harma ishee keessa gadi bu'ee ol ba'e nyaara koo sillaanni maalisa jenne
Simmi jedhee akka nama duudaa biraa ga'een bakka biroo taa'e. Natti iyyee sagalee guddaatti natti iyyee. Egaa hinnaatii na faana ciisti jedheetu. Dhugaa Rabbiin Waaqayyo ofirratti waama malee namicha sodaa isaa kanatti lakkoofne sana natti iyyu. Abooda silkii dawalee mucayyoo tokkotti kan afaan isaa beektu jirti, kan afaan koo beektus ni jirti. Nafaan Naasiruu diddee na jedhe. Nafaan Naasiruu diddee, nafaan kolfuu diddee, anani jedhu naa go'uu diddee jedhee intala sanatti hime. Obboloota koo isin warri isin guyyumsanii, warri qabeenyaa isiniin jedhanii, warri wayyaa isinii bitanii, yookiis warqee harka keessanitti bitanii, yookiis caammaa tokko isinii bitanii, wanta akka kanaatiin warri isin guyyumsanii nafaana ciisii isiniin jedhan bidisii jedhiini. Didi dhugaa Rabbii mirga qabda. Mirga keef kan dhaabbatee jiru jira. Bakkuma jirtuutti ati sodaatti ofii kee faana kolfitee ofii kee faana akka tokko hin ta'in malee mirga kee eegamaadha. Dhugaa nama sodaatu isaanis akkuma ati faana akka tokko taanaan immoo isaanis akkuma barbaadan si gochuu danda'u. Kanaafiyyuu xanqaq of goone lafa jirrutti hojii hojjechuuf baane. Ijoolleen martiin iyyuu ni argitu. Balaaleffannaa keessumaa ijoolleen dhiiga dhangala'aa kan Itoophiyaa maal akka ta'e naaf hin galle. Obboloota koo kan du'aa jirus ijoollee Itoophiyaati. Waaqayyo araaraan nuun haa yaadatu malee. Kanaafiyyuu lafa jirtanitti Rabbi koo isin haa eegu, anaanis haa eegu. Ammallee bakka nama isa booda bakka kiyyaatti hin deebi'a. Intala sanatti dawalee fedha isaa hundumaa guutii fi silkisiin bichisiisana jette. Argituu isheenis akkana jettu Itoophiyaa mataatanii waliif hin yaaddan. Lammii tokko taatanii baalaatti wallaalchaa jirtu. Kun hin ta'u. Isa booda akkana hin jedhe mucaa sanaatiin ishiin jedhe. Isa booda silkii ishee bilbilee fixeen nan boo'e. Maaf boossanas nan jedhe. Ani biiroo nageessanii. Isa booda gaafa biiroo nageessanii ittani madde namoota achi jiran ijoollee Itoophiyaa kan ta'an nama lamatu jira. Afaan Oromoo fi Amaariffatti hiiku. Ittani madde gaafan ittiin maddu akkuma achitti namichi narratti dalaguu barbaade hojii inni narratti hojjechuu barbaade hundatti ni. Bakka namichi inni Itoophiyaaf dhaabbatu ni biiroo jechaadha. Baay'ee tokko rifate. Ani ijoollee umurii waggaa 9ti. Waggaa 19ti nama walqunnamtii saalaa gaggeessuu feene kan irra siin geenye nasiin utuman dargaggummaa irra jiraadhee yookiis immoo fe'eka kana qabaadhee tortortoota warra biyya kanaa faana dhuguma Rabbii morma kollaadha malee hin ceesu. Hiyyeessa abbaa koo faana, hiyyeessa biyya abbaa koo faana, hiriyyaa koo kan ta'e. Akaayii boqqolloo tokko nyaadhee maaliyyuu faana kolfee jiraadhe tortortoota warra biyya kanaa. Saroota kana faana ciistanii hiriyyaa keessanii isa biyyaa isa abdattanii uftan dhiistanii yeroo biyya kana faana ciistan dhugaa isiniif hangadda. Obboloonni koo irraa of eeggadhaa. Yookiis immoo booyi hin hojjedhu jedhii taa'ii wanta akka kanaaf si qunname. Niitiin mataan ishee jirti tokko kan kooyi isatti isiniin dhufa. Isa booda nan didee namichi sun akka nama jedhe ni itti isin deebisuu isiitiin ammuma namni si fudhatana jedhe. Ijoolleen Itoophiyaa immoo lama jira achi keessa tokko Afrikaadha, tokko Itoophiyaadha, tokko immoo Filiippiinidha. Ijoollota 3 jira. Nanne gaafa isaan argu hojii dhabanii taa'useen. Isaa booda akkuma carraa ta'e niitittiin tokko uftee na fudhatte galte. Manni ishee amma inni itti guddatu nama 3f tagabbaa. Bakka guyyaa lama nuuf jedhe ol jedhee maalaan deemaa miti kan daddabe baay'een daddabe. Isa booda namichi achiis ijoolleedha. Yommuu isheen akkas baatu ufee duuba koo dugda koo duuba na tuttuquu barbaada. Bakka naan boo'e achi immoo baay'ee tokkos naatti toluu didee
niitittiin iskira birootiin natti iyyiti baay'ee bakka ituun manni ishee natti guddate jedhee bayichi mirga qabda bakka barbaaddetti hojjechuuf mirga qabda sodaattee utuu siin taa'in achi keessatti rakkattee niitii faana wal loltanii gadi si darbatti niitiin fooqirra si darbatti niitiin kunis ni jira kana siin sodaatinaa ija jabaattanii dubbachuun mirga keessanidha yoo siin taane namichi inni biroo an fidu fidee si deebisa biyya abbaa keetti kanaafiyyuu egaa ani gooftaa na gargaare rabbi na gargaare hunda isaa keessattiyyuu isatu harka koo na qabe akkana na jette niitittiin hin deemtu asuma teessee hojjettanaan jette isheenis asii yoo ati deebitee galtee fookii kana rakkade si darbatte xiqqoo afaanis na barsiiste niitiin isa boodaan utuma maltee nan didechite dhuguma na rukutte isheen gubbaa niitii isheen achi utuma maltee hojjedhuun jedhe nan dide mirga kooti qaban isa booda achi nageessitee fudhadheen kana malee itti biiroo deemte achi sotoon duyanii hin hojjedhu namni manicha keessa hojjete hin beeku kosiin saamma kanatti ol ga'eera rabbi achi guyyaa lama hojjedhee isa booda nan dide biiroo nageessaniin achi sittaan himadde ishii jedhee mana isaatti na galche abbaan biiroo suni mirmaraa nageessee mirmaraa sana gaafan deemu noormaalidha na jedhanii egaa annas nan gammadee namichis ni gammadee dhuguma rabbiiti oolmaan naaf oole namichis jakkeettii tokko intala isaafis anaafis bite baay'een isa galateeffadha rabbi umurii dheeraa isaaf haa laatu isa booda asimmoo niitiin dhuftee na fudhattee bakka ani jiru immoo baay'ee tokko na jaallatu warra addanaa caala baay'ee na jaallatu mucaa isaanii faana wal daddabne ammas mucichi akkuma isa sanaa inni sunoo afaan natti maa bakka amma afaan bareeyyuu dhuguma na tuttuqa bakka inni kun immoo na tuttuqa na tuttumata guyyaa tokko bakka kushinaan hojii hojjedhutti dhufe inna haaduuttiin fudhadhee dhuguma rabbi haaduuttiin fudhadhee isaa dunatti fudhate na sodaachisuuf kirin jennee fi seemeen jedheen hojii hojjetadhe guyyaa tokko immoo qawwee ni beekama qawween isa guddaadha biyya keenyas ni jira isa natti fidatee dhufee bakka ciisa kiyyatuun ta'aa jiru in sodaan seemee jedheen ija isaa keessa ilaale mataa kiyya keessaan arguttamoo isa koon arguchuu barbaadde jedheen itti hime innan nafaan achiisii jedhe utuun du'een ciisuun jedhe isa booda inni haadha isaan sodaatu haati tuunfaan achiisee ni jaallatti guyyaa tokko otoo lamaan keenyatti otoo anasin nan baqadha achi nan baqadha utuu natti kolfitu dhuguma rabbiin ni jedha hin guuramte bakka humnaan ijaa kolfite hin guuramte inna ani baay'ee tokko nan bu'aa rabbiin nan kadhadhas keessatti illee ammallee ani waggaa 2 fixeen jira hin galtuna jedhanii jiru maaliif hojii isaanii fi anaaf immoo hin taane kun waan takka kana mucaan kun bakkeerra hadurree fideetu hadurree fidee inni qaqqaba akkuma dubartiitti ni sugguma as qabaachi qaba isa booda miirri isaatti gaa ana faana fiiga bakka abdii kutachiisaa isa addaa keessa hin jiran malee obboloonni koo warra kanaa sinirra jiru otoo maal ta'e biyya kana keessatti cabdanii du'uu keessanirra kunoo akka koo waliin taane biyya abbaa keenya keessatti galuun wayya rabbi isin wajjiniin haa ta'u rabbi nu na gargaaru obboloota koo lafa garaagaraa kan jirtan keessumaa ijoolleen beeruutii keessa jirtan adaraan isiniin jedhaa itti of hin kennina itti of hin ga'iisina kanadhaa rabbi isin wajjiniin haa ta'u waaqayyoo haadha keessaniif abbaa keessaniin nagaan sinaa galchuu dhiiga dhangala'uu lafee ciboon waa oolchu waaqayyoo kanan jedhaa shaloon